السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون تابي ورفتوتا كينا كميرتونا من ربي بكون سنجرتن تزنا وكون نيجا الراس دي بيرو فيتين جرا فيديو تكون ولت دي بنيتي جرا جرا فيديو تيسا كم أرجعت هنجرتن وان مباراه ميدا جرا وان تيس مالي وجتن وانتوتا ريفينس كينا إيرسودن دان كنجرو وصوتا غرا غرا قبل ديسي فيتين جرا جرا فيديو هي سدورا كيستيس كم أرجعتن جرا ريفينسا أكملتي نسكافي دي بي زيتا في كل راكم تكتناغمو اسم مريزي دينجرا شرا الرامو دي بيدو في دينجرا فازلينا شرا فازلينا كم أرجتني دينجتن باي ريفينسا كنا باي بواقع بيسا شرا برسنتي سديتما بواقع باي شرا ريفينسا كنا ريفينسا كنا أكملتك فايدمتن أسوسيني تنجرسيسين دوري شرا فايدة ونساني سنجرسيسا فازليني هدو واقعي شرا فازليني أصلي شرا فازليني أصلي لا شرا كم فايدمتني كورا لا شرا كورا فازليني باي ريفينسا كنا باي برباجي سارا شرا ريفينسا كوفا وسنتاني حتى قام كنا هندا باي برباجي سارا شرا ini nama fa basala wala mo shunkurti dima da chara shunkurti dima fi basala shunkurti dima fi wazlina kamit walitti da wallatin rifensa kenna faida mun den ka jirbu video sini babadin faidin jira chara akuma argitan kana chara shunkurti dima da chara shunkurti dima fi wazlina walitti da wallatin rifensa kenna faida mun chara ريفينسا كنا غير من الإرساء كسمة شمكتين دي من باقي برباجي سارة إشارة ريفينسا كنا أكون فايدة حدو ريفينسا كنا إشارة وارد كان كنتي إذا كان بمار قبل تيسني كنا إشارة يمو كنا أكتا تترى بسيط مرسيسا مصور الفيديو كنا إشارة هذا هو توضيحية أكو مريضان كان يشارع يلقى بغنو بازلينا بيشارع تبدأتي شمكتي بنا يشارع ما شمكتي دي مارا تحصولا أكو مريضان كانت يشارع شمكتي دي مارا يشارع sini cara ala kana amma imurra cara kana mumurre injini boda ala kana shunkurti naga kana jirami boda meesha bira fiddanii cara meeshaan fiddanis meesha kana jechaadha meesha kanaati kun akkuma argaa kana jechaadha akkuma argaa kana jechaadha kun meesha kanaati yookaan ammoo asaaraa itti daakamu ta'uu danda'a mafcaa jechaadha namaaf kun meesha kana nabira hiracha meesha kana fayyadamaatiin jira ammas nafaana bu'a egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kun amma mafcaa keessatti naqeetiin jira jechaadha as keessatti naqeetiin jira kun amma akkuma argitan kanatti gurgurtii
daakeetiin xumuree jira jechaadha. Shunkurtii keenya bifa kanaan amma daakeetiin jira jechaadha. Egaa daawwattoota kiyya kun akkuma argitan kana shunkurtii daakee fixeetiin jira. Amma maaliif ani yeroodhaaf waan xiqqoo isin agarsiisaa jira waan ta'eef isin waan baay'ee fayyadamuu dandeettan jechaadha. Akkuma rifeensa keessan baay'ina rifeensa keessaniitiin hedduu fayyadamuu dandeettan jechaadha. Amma isin agarsiisuu waan ta'eef waan xiqqoo dalagee jechaadha. Kun shunkurtiin amma akkana daakamee jira. Garamitti deeman malee na faana bu'a. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitan jechaadha. Amma shunkurtii bifa saniin eega daakee keessee yoo jechaadha. Deebisee amma meeshaa akkanaa fida jechaadha. Egaa akkuma argitan kana jechaadha. Amma meeshaa saana akkasiisanii qopheeffadheetiin jedhee deebi'ee amma kunoo akkuma argitan kanatti asitti qonnaan akka jechabdiidha. Okay. Shunkurtii haala kanaan amma eega asitti naqee booda jechaadha. Egaa daawwattoota kiyya akkuma argitan kana jechaadha. Kunoo amma asitti naqeetiin geesseetiin jira jechaadha. Haala kanaan keessaa cuunfaa jira jechaadha. Amma shunkurtii diimaadha. Akkuma argitan kana jechaadha. Amma haala kanaan keessaa cuunfaa jira. Amma shunkurtii diimaa bishaan tokko osoo hin daballee bishaan shunkurtii diimaa qofa jechaadha. Kun amma akkuma argitan kanatti amma keessaa cuunfaa jira jechaadha. Kun akkuma argitan kana amma kun bishaan shunkurtaa diimaa qofa jechaadha. Qofa isaatti egaa kan akkanatti daleenya geessinee booda jechaadha. Amma deebinee vaaziliinatti daballa jechaadha. Amma kunoo vaaziliina isinii fideetiin jira jechaadha. Vaaziliina kunoo vaaziliina amma waan xiqqoo isin agarsiisaa jira waan ta'eef isin kan kanarra guddaallee godhuu hin dandeettan jechaadha. Akkaataa rifeensa keessaniitiin jechaadha. Kunoo vaaziliina amma bishaan shunkurtiitti daballaa jira jechaadha. Maaliif amma yeroo rifeensa keessan guddaa waan ta'eef jechaadha. Namoonni rifeensa hedduu qabdanii maankaa kana sadiitti godhuu hin dandeettan jechaadha. Isa sadii si'a sadiitti maankaa kana sadiitti godhuu dandeettan jechaadha. Kunumas isin agarsiisaa jira. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatitti na faana bu'aa ammallee. Kana booda amma egaa kanatti shunkurtii bishaan shunkurtii diimaatii fi vaaziliina akkanatti walitti daballee gatii hin jenne booda akkam goona bishaan wanta kana waan bishaan kana jechaadha. Xiqqishoo waan xiqqoo tirii akka sibiilaatitti xiqqishoo isii bishaan ho'ifnee sirriitti bishaan danfisnee jechaadha. Bishaan kun egaa sirriitti danfeetiin jedhee booda akkana finnee saanaa tanaa waliin amma bishaan san keessa kennaa jechaadha. Bishaan kana keessa kennaa amma isinitti agarsiisaa ammallee na hordofaa. Eegaan daawwattoota kiyya kunoo akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Amma bishaan danfaadha kuni kan naqaa jiru yookiin jechaadha. Bishaan danfaa akkuma argitan kanatti egaa akkasitti finneetiin jenne jechaadha. Kunoo bishaan basalaatii fi vaaziliina fidanii akkanatti bishaan kana keessa keessan jechaadha. Bishaan kana haga inni danfutti akkasitti eenaa jechaadha. Haga zayitii kuni wanti kuni sirriitti baqee qonna ta'utti akkasitti eenaanii jechaadha. Akkuma argaa jirtan kanatti jechaadha. Haala kanaan goonni baqeetiin jedhee kunoo walitti baqee amma vaaziliinni bishaan shunkurtii diimaatii walitti akkuma argitan kanatti jechaadha. Kunoo amma baqutti jira jechaadha. Baqee rumachuuf ka'ee jira jechaadha. Sirriitti hoggoo inni baqee vaaziliinni gara bishaaniitti sirriitti dabalameetiin jedhee hoggoo shunkurtii diimaan wal fudhate jechaadha. Jirtan kana jechaadha. Amma haala kanaan baqee jira jechaadha. Kun amma vaaziliinni sirriitti baqeetiin jira jechaadha. Bishaan shunkurtii diimaatiin sirriitti wal fudhatu jira jechaadha. Kun inni argitaniimi. Vaaziliinni kun akkanatti vaaziliinni reefii sun akkanatti baqeetiin jira jechaadha. Kunoo shunkurtii diimaan walitti fudhateetiin jira jechaadha. Sanbooda fiddanii yeroo kana caala waan guddaa dalaydaniitiin jechaan isin kanatti akkuma sha'ar baay'ina rifeensa keessaniitiin dalaydan waan ta'eef hogguu kana sirriitti guddiftanii yoo dalaydan kan irraa hafe immoo tallaajaa keettanii jechaadha. Tallaajaa keessa keettanii torbaan tokkoof itti fayyadamuu hin dandeettan jechaadha. Torbaan tokkoof yeroo itti fayyadamtaniitiin jettan torbaan tokko bira kutee jennaaniin darbuu qabdanii jechaadha. Maaliif hin fayyadu torbaan bira yoo tabre expire ta'a jechaadha. Hanga torbaan tokkootti garuu tallaajaa keessa taa'ee isin fayyaduu danda'a jechaadha. Hanga torbaan tokkootti isin fayyada. Kana booda rakka ofirraa dhiitan jechaadha. San booda qibaatii barbaadan itti dibachuu dandeettan rifeensa keessanitti.
Laakiin kana yeroo gootan galgala godhama jechaadha. Sirriitti galgala fayyadamtanii ganama ofirraa dhiitan jechaadha. Kun shamarran qofaaf osoo hin ta'in nama warroota dhiiraatiif illee tajaajila guddaa kenna waan ta'eef itti fayyadamaa argaa isiniin jenna. Namoonni viidiyoon kun isin ajabeetiin jedhe like, share, subscribe gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Ammallee wantoota faayidaa rifeensa keenyaaf qaban hedduu qabannee isinii dhiyaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.